تقاتل قدرت ليجون مالف أنكر ما قد فدو مالف بيتا نتي ترى ليجون كاميرا اللي مروم بربانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توتوتا كينجا سلامتان تنيا أكو ما جنتيكا سلامتان تنيا چونغا تاوني ركعت بكوندتيكا إسناعي سويتشا إن شاء الله ميجا أرلي وردا برتي لأن جرا وردا من سلامتك كبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني دعوة توتا كينيا إيجا وردا أرلي ورني برتر كمنيو كايچون إيجا أبراهيم مكتة جارسا إسي خناتو چونغا هدو تكا جلا ياو جراغا إيجا بربادو جرا إن شاء الله چونغا فانن لي دوينه جرا garuu maaliif mana gartee imaaraa tokkorra galanii jechuungaa bakka gartee micoongaa abduubdee geessisanii mana micoosanii ummata arabaa kanaatu eegaa bagguu qe'ee ture jechuungaa deddeemnee jechuungaa faana dhoyinee itti dheeyne mana kana gaarumna qootan teessinaan mamnu'a mana kana seenuu hin danda'amu nunjaani mana gaa ummanni arabaa jechuun haaresni takkaa'oo waraanni eegu ol seenuun hin ta'u asitti mamnu'a jedhanii ol seenuun hin ta'u akkasi gaa dhabneeti. Irrata chaane garuu faana dhoyine garuu bakki michiyoon gartee biiftuun galtu mana san imaaraa dooraa sutaffaa nunjaaniiti egaa namarraa dhikeenya egaa akka jala yaa'u jirrutti itti dheeyine jechuun gaa nu naquu dhorkanii dhorkaadha mana gartee waraanni eegu takkaa waraanni arabaa eegu dhorkaadha egaa wallee bakka san keessatti egaa abduubdee jirti fakkaatti egaa inshaallah mee egaa faana dhoyine jirra nuu mul'ata du'aa godha daawwattoota keenya jenna atillee warda iyyaadini faanallee dhoyine jira jechuun bakka hundallee barbaanne garuu gaa dooraa imaaraa sadaffaa michoosan galti jedhaniiti akkasitti jechuun osuma barbaannu gaa namnummaan nutti himee achiin hoggaa achi dhufne gaa uummata arabaa kanaatu eegaa waraannee hoggaa arabaa kun eeguu beekta nama ol naquu ormatti hin dhiisan ni beektu isin mana arabaati garuu akka isiin achi galtu akka biiftuun achi galtu dooraa sadaffaa akka galtu nu galtee jetti garuu ammoo arabaatu eegu jira waa haarsa kana gaa isiin itti godhachuu waan ajaa'ibaati waa gaddaa arbaa duraan qabaachuu hin beekne egaa mee kanas jala qoranneetuma itti deebinaa achi jiraachuu baatus bakka biraatti abduubaniis rakkoon qabu gaa inshaallah jala irraa ati waa takka yaadini egaa daawwattoota keenya gaa haalan na bira dhaabbatu jirti oromoon hundinuu daawwattoota keenya gaa inshaallah isinillee gaa komantii fi waa hundaa nu bira dhaabbatu jirtanii wardaa teenya yaadini inshaallah ni argama. Faanas dhohina jira waa takka yaadanii sinjaa eegaa namni oromootis gaa hedduu akkaan harkutti suuraas dhaabbatu jira eegaa nutis nu biraas gaa jechuun gaa hedduu jechuun nus gaggabatu jiranii nutillee gaa hedduu si bira dhaabbatu jira namni keenyallee gaa wal bira dhaabbatu kun haa galatoomu tokko gaa badaan numa jira warreen gartee akka shiftaa kun warra gartee maallaqa jechuun bitamee gaa jechuun takka biiftuun bittee Abrahaamii fiddee gaa Abrahaam akka maleetti gaa asirraa qabanii gaa akka hin taanetti qotaniini isaan kanallee gaa hogguu garree hidhamuun isaanii hin oolamu ni beeksifna egaa akkam nama fuudhanii ol mootummaan ta'an isaan kuni qaama shiftaati nama oromooti biyya namaa keessatti akka nama godhuun bareedduu miti isinillee yoo viidiyoo tanillee agartan taate yaa shiftoota maqaan keessanillee hedduu hin beekamne egaa silaa maqaa keessan beekne mana takkaa bakka isin jirtanitti isin dhufna isin garuu asuma baatanii gaafa as baatan gaafa san waleena yoo gartee akkana wal godhuun namni oromoo shiftaallee ta'e akkana wal godhuun yoo dhufte dubbii biraati inshaallah gaafa gartee wal agarreef gaafa gartee wal qunnamneef gaafa maqaa keessan barreef haa taatu'i tateessanii akkasuma dhiifanna inshaallah Abrahaamis jalaa isinillee nu baafna biyya namaa jirtanii biyya namaatti gaa nama abduubanii hanga nam teessisan hin jiru egaa namuugaa waraanaa jira takka warra biyya eegu jira biyyatti tuni nagahee duufi takka warra biyya eegu jira inshaallah yoo garree waraanaanuu isin qabsiifne hidhamuun keessan Abrahaamis baasuun keenya hin oolamu egaa asumaanuu waa takka yaadini jala irra oromoon guututti jala irratti namummaan miidiyaa kanarra obbo hundinuu hedduu takka isaaf yaadee haasa'u jira siivillee haadha ilmaan tanaaf yaadee haasa'u jira waa takka yaadini namni imma dhufeetuma si bira dhaabbachuu jira dhufe dhufaniituma na bira dhaabbachuu jira wallaahi haalan kana bira dhufinillee naa bilbilanii na jajjabeessuu jira wallaahi maashaallah haa galatoomanii namni oromoo akkanatti wal bira dhaabbachuun bareedaadha egaa hedduu takka jechuun gaa nama dhibame bira dhaabbachuun nama gartee sarbame kaanii isaa dhokote bira dhaabbachuun nama gartee hidhame nama akka maletti gaa saamanii namni oromoo waan hidhame kana bira dhaabbachuunis dirqama bareedaadha gaafa gartee mootummaa waliin bitanii as keessatti jechuun mootummaan nama hidhallee nama meeqa gaa jechuun jala deemnee jechuun maallaqaan hidhanii maallaqaan illee nama meeqa baafnee irra daawwattoota keenya illee nu beektanii nuti gaa tana jechuun sirrumatti jechuun ni dandeenya ammallee Abrahaam ni baafna
ni baafna jeetiin abdii jechuun hin muru. Egaa akka gartee isaan gartee hidhanii gartee takka abdumanii gara badee qochisan kanatti nuti qaama mootummaatis ni beekna. Oo gartee maallaqaan illee baasuu ni beekna. Garuu waan mootummaa biratti hin dhiibta waan mootummaa fidanii hin qabinii fi xiqqoo nu rakkitee dhiiroo bakka isaan buusan dhabne garuu barbaadan jala irraa shakkiidhaan ammoo dhageenye bakka inni jiruu fi bakka gartee micoosan galtu bakka micoosan galtu dhayinaan takka bakka san namni nu garsiifnaan isii qabnaan Abrahaam bayeetiin akka gartee waan bayeetti ilaalaadha. Inshaallah waa takka yaadini wardaadha nutis jala irraa sibiraas ni jirra ilmaan kee biraas ni jirra ati yaadin hin ciqqamini halkanii guyyaa waan bochuu irraa dhiisi namni nama meeqaa tokko keessatti hidhamee maaliif amma taariikh kanatti Abubakar tokko beekte jechuun hedduu takka jaartiin takka saada jaartiin isaa hundinuu lachuutu saada takka biyya galte hedduu takka gaasitti hidhamee asirraa dhaqee jechuun hedduu nama wajjin jechuun gaa bakka shirkaa bakka daleenu wajjin مديرة كرتة خيانة تجيسة أشرا باسيرا خقطة ياديرو خو باسا واتك يادني أتي بابا كم تير أمني كم تيرن هلاني كتاماني رانرو كتوكو سان تكاو كذا كاوين كم تسان أنتم ماله نسوداته كاوين تكابنا سوداته كاركا تو باتيرن كوتاني Kutani temani. Amma ini bamna kaba kasan ini betot. Betot. Ini beta. Ini bamna kam insyaallah. Wata kan tahu bank ya? Sivim bata dia wata kan tahu. Aka bank ya tibo ini beta mi. Aka si ilu furu beta mi. Ini bamna insyaallah. Ini bamna. Dah wata tahu tu terangnya ga. Aka raga cuna bail mani hidun. Ega mucang kon dira. Tekang kon len dira. Egaa hidhamullee micoota irraa takka nama abbaa isaa kana hidhe gartee asoobaan nama Oromooti booda hijaatti qabachuun isaanii hin oolamu garuu yoo maqaa isaanii jechuun qabaru taate gaafa gartee Abrahaamis harkaa fuunee booda maqaa isaanii san deemnaa fi dirqama immoo waa nama gartee abbaa isaa hidhe kana yoo abbaan isaallee hidhee irraa holachuu baate akka mucaan kun hidhee irraa holatu ni goona garuu gaa namni Oromoo nakkaawwa namni nama jettuu gaa waa tolchaa deema malee waa balleessaan deemu nuti gaa waa tolchuu qabna waa tolchuudhaan beekamne garuu waa maaliif waa nama jettutti uumuun bareedaa miti garuu inni nu kana gaa isin maal jenne egaa asumaanuu gaa isaan yoo waan kana arkan nama gartee daa'ima kana qabu egaa dirqama baasuu qaban malee akkanatti hidhanii jechuun gaa abdumanii bakka takka mana keessa hawaalaa nama buusuuf gaa nama kaa'uun maaltu jira yaman kana keessatti wanni takka jirtu dhalaas jechuun bakka takkatti saaraa janii jechuun bakka dirree keessa takka mana hoosha janii qabanii achulfa gaa nama hidhanii jechuun gaa hawaalaa waan namarraa buusu turanii damni Oromoo kuni waan akkasii jira garuu gaa shiftoonni kun dhiiroo wayii nama isaanii sanitti madaala maajeetii yaada bana wayii dhiiroo nama akkasii warroota akkasii sanillee taatu kuni rakkoon qabu amma ishee jechuun isaas baafnaan maallaqaan gafeetan utuu isinii qainaa waan biftuun isinii kanatti gartee sayirra guddisleetillee isinii qainaa rakkoon qabaatinaadha garuu Abrahaam qofa nuti nu baasuudha feena maallaqaaf haajaan qabaatina waan isin feetan isinii qainaa Abrahaam qofa nu mul'isaa jenna abbaa gartee mana wardaadha abbaa ijoollee tana nu baasa nu mul'isaa jenna nama Oromoo taatullee rakkoon qabu isin maallaqa irraa haajaa qabaannaan yoo kuma dhibba isinii kanite kuma dhibba lama dhibba sadii isinii kanina yoo doolaara dhibba shan isinii kanite doolaara kuma isinii kanina rakkoon qabu isaan akka nu mul'iftan abbaa ijoolleeti tana gaa dhaamsa isin dhaammannaa shiftoota keenya gaa isinillee Oromuma nama yaaduu qabdanii Oromoof yaaduu qabdanii egaa Oromoolleen gaa hedduu isinitti iyyuu jirti nutulleen gaa hedduu isinitti iyyuu jira inshaallah akka nu baaltan isinin jenna maallaqaaf waa takka yaadeena garuu waan akkana dhiisaa maallaqa barbaadan akkuma koottaa nu gaafadhaa isinin jennaati meeqa yaati waa takka yaadeeni kanarraa waa meeqaa jira as keessatti nama hidhuun ni jirti nama baasuun isuma jirti warra maallaqaa hidhaniis maallaqaan baasanii garuu waan mootummaan ta'inii fi nu rakkise malee mootummaa taate maallaqa saniin ba'a silaa mootummaa taate maallaqa saniin ba'a waan mootummaan taaneef nu rakkise egaa nama gartee hidhee gartee shiftoonni hidhanis gaa isaan waan maallaqa barbaadaniif qorannee gartee nama isaa silaa maqaa isaanii beeknee beekadhu maqaa isaanii kana wazaanee tokko hundatti jechuun hirree egaa abaluu silaa beekne maallaqa ofeetan ta'uu suuraa silaa beekne Facebook waan tura gala kifna fuula gaa ifedhaniiti deemanii daawwattoota kan gaa fiidootan akkuma gartanitti gaa nutu hedduu akka jechuun nu ajaa'ibsiifte dhiiroo asitti jechuun gaa akkamitti Oromoon akkana wal gootanneeti egaa yoo maallaqa fedhan maallaqa illee ni qainaa fi isinillee gaa yoo shiftoota yoo fiidootan illee kalaaltan taate gurbaallee gaa hiitanii ismaatu abduu biraa qaba egaa yoo biiftuu maallaqa isin qajeellee nutillee isin qainaa gurbaa akka nu baaftan nagaan akka nu baaftan barbaanna waa takka immoo rakkina uleenis nutumtan jaanii hin tuminaa isinin jannaati meeqa rakkoo takka hin qabu
إن شاء الله مالك بربانا مالني نمرة تسني أركما مالك خطة فرد أنا سنجا إيجا ما أتواتك ياتين أمشي غرغا سامتاوس وهم دانتاوس أكما قلتين من أورمودي سبر لابتة تونغا سبر غارو جوانتي نتلين سبر غارا نكون كباتني جولة جبهشي alkani guyyaa bu'uu firaadhiisi yaadni si jaati. Maali baati ijoolleen waan sinsi boocuu fi boocamoo maali rakkoo maal qabda? Nuusi bareera. Iyyaamti kun faanama mee baabaan kiyya jee kanumatti iyya guyyaa bilbili naan jaa kun bilbilli isaan dalagu. Waan ajaa'ibaa. Bilbili baabaa kiyya nan dubbisaa dalaga jiramu eessa irra jaa'inni. Waan hedduu nama rakkoo. Ijoolleen gaachuu hogguu galgala. Hogguu galee hogguu galee. Inni duraan galu sanni eeganii miti. Hogguu dalagee galee inni eeganii mire saafan ijoolleen ni beekti saniif gaa barbaadee gaa sisinqee telefoona ture yaa telefoona isaallee cufaadha. Daawwattoota keenya gaa hordoftoota keenya jechuun gaa akkamatti nu bira dhaabbadhaa koomentii babbareedduu fi jechuun gaa nama kana gaa akka inni ba'us akka abbaa ijoollee kana ba'us mee isinis gaa walumaanuu du'aayi itti goone egaa nu gargaartan jennaa du'aayi ta'e nu gargaaraadha nutillee gaa ijibbaannee jala irraa inshaallah ni baafna du'aamu nu godhaadha ati waan rakkamteef waan yaaddeef waan hundaafuu yoo kiraa manaatiif taate yoo ijoolleetiif taate rakkoon qabu akkuma gartee jarri si gargaarsu ittiin nutillee gaa si gargaarraa rakkoon qabu inshaallah maali beektaa xiqqaatullee guddatullee jechuun maaliif hangarma guddifadhu maali beektaa nuti tanallee jechuun kaamerallee maruu hin barbaadne namuga hanga qabu jechuun gaa xiqqaattuu guddattuu namni gaa akka keenyatti namni nurraa laallatee jechuun jechuun gaa nama rakkate kana gargaaru jechuuf malee kaamerattillee muruufne jechuun gaa nama gargaaruu hin feene egaa dhiifuma daawwattoota keenya namni gaa karaa keessaattis gargaaruma jirra garuu gaa fakkeenya namaa taane namni gaa nurraa fakkeenya fudhatee nama rakkatees osoo wardaan ta'een nama biraatis nama dhibamees qabayyaan qabanefaa jira warra bira dhaabbachuun bareedaadha yaada walii ibsaniis gaa egaa namni fakkeenya walii ta'uunis bareeda sababaaf goone malee waan biraatii miti inshaallah waan gartee yaaddee hundaanuu gartee waan gartee ciqqabteen sibireerraa inshaallah xiqqaattuu guddatullee nutillee sibireerraa namni oromoollee akka dhufee si gargaaru duraanillee akka si gargaaru ni beekna kan si gargaarellee akka gartee dhufee akka dhufee si bira dhaabbatu ni goona waa takka yaadini abbaan mana keetii ni ba'a hamileedhaan taa'e nuti si bireerra abbummaan fedheewu jechuun si bireera nama oromoo hundatti himnee akka gartee miidiyaa kanatti jechuun namni karaa miidiyaatiinis bira dhaabbatee karaa gartee lafaatiinis jechuun warri miidiyaa gartee hin hojjennes egaa magaalaa keessa ergine barbaaduuf oduu adda addaa itti goonee jechuun barbaadu jiranii rakkoon qabu egaa hafuursaa dhageemee akka jaanitti mana san askaraatu nu dhorke malee silaa jechuun silaa ol seenne ibbiiftuu warraan Abrahaam arkame jeetii yaada inshaallah sanullee rabbiin nu milkeessu du'aayin nu bira dhaabbadhaa isin jenna ni arkama wooma takkallee hin yaadini mee yaadni gartee silaa daawwattootaaf meeti wanni gumaachitu takka wanni daawwattootti himatu jirti. Daawwattootaan du'aa'umaan na bira dhaabbadhaan jaan waan biraa maal netti madda du'aa'umoonni du'aayin. Rakkoon qabu du'anii du'aa caalee jiru daawwattoota keenya du'aa na bira dhaabbadhaa jettee wardaanii du'aa bareedduudha du'aadhaan bira dhaabbaadha eegaa garuu maaliif daa'ima kana harkaa qabdi namni daa'ima kana harkaa qabu dalagaarraas gaa duraanii dalagatti dalagaarraas qabamtee jirti illee ni dalagata hunoogaa uummanni jechuun qaslaanni takkaa uummanni gartee badaan shuftaa jedhanii kun hidhee gaa jechuun takkaa bakka namni hin beekamnetti jechuun mana keessa takkaa bakka isaan gaa ittidhaan adda baanee akka nama guruun bareedaa miti abbaa ilmoo akka guruun bareedaa miti garuu dhalaa yaman keessa tana du'aa rabbii du'aa nuti godha dhalaan yaman keessa tana akka gattee qajeeltu jechuun wooma badaatu deemu jira malee wooma badaatu dabalamu jira malee wooma badaatu idaamu jira malee tolaa deemutu jirtu rabbiin gaa yaabuu nurraa qajeelchee nullee haa qajeelchu nutillee yoo karaarra jiraachuu baanne karaarratti gaa daawwattoota keenya karaarratti nu gorsaa namoota gattee nurra gurguddaa warreen akka sammuu nurra qabu hedduu jira nullee gorsaa karaan kun gattee kalataa karaa kanarraa dhaabbaa karaa kanaan oofaa warreen nu jettanillee bareedaadha inshaallah akkasumatti nu bira dhaabbaa jekkaawo nu gorsaa jeetii yaada warreen gattee nama qabu takkaawo warreen gattee dhalaalee jechuun akka jaarsa namaa jala dhaabbatu kanallee eegaa gorsanii gorsaan akka gartee nurraa qaqqabtan jenna takkaawo du'aayidhaan rabbitti kadhattanii waan kana rabbi nurraa qabbaneessu inshaallah akkasumatti gaa meegaa tanuma isinin jenna isinillee waa hundaanuu daramtanii nu bira dhaabbaa warri yaman eegaa dhalaan jaarsa namaa barbaadii eegaa kaanachi walolti kun achi jechuun jaarsa namaa ni heerumetti tun abbaaf ilmaanii fi haadhaan maalimatti kanaa wal facaasaa kun jaartitu jalaa deema kun jaarsaatu biraa deema warra ittanillee gaa eegaa kana rabbumaatu nu fide waan rabbiin gaa fide malee gaa warri rabbiin fide jechuun numa dhufti takkallumaanuu maa dhufti jennu ni noolamtu wanni rabbiin ni finne dhufe takka rabbumaan gaa akkuma fidetti gaa nurraa haa qabbaneessu takka waan nurraa haa deebisu jennee tokko kanattillee du'aamatti goona isinillee gaa du'aama nurraa itti godhaan jaa
daawwattoota hordoftoota keenya gaa mee asumaanuu waan dhaammattu. Salaamtaan isin bira dhaabbachuu jettee salaamtuma na bira dhaabbadhaa jettee rakkoon qabu salaamtaan bira dhaabbata akka waddu ayin bira dhaabbadha abbaa mana siin rabbii nagaa manatti haa deebisu nutillee gaa warra gartee barbaadee argu warra gartee nagaa walitti gartee mana deebisu rabbi nu haa godhu warra gartee uummata sanis arkee Abrahaam biraa baasee isaan sanillee gaa warra hidhu rabbi nu haa godhu dirqama gartee warra Abrahaam hidhamana karaa qaama mootummaa dhiyeessinee hidhuun dirqama yoo isaan kun hidhaman namni gorfamaa deema yoo wanni kun Abrahaam hidhu kun gartee namni Abrahaam hidhu kun hin gorfamne takkaawoo hin hidhamne okkoo argametti rakkoodha wanni kanaaf babal'achaa deemti akkam babal'anne ni goona akka wanni kun hundinuu gartee egaa akka keenyatti wanni kun muramtee jechuun dura dhalaan turis qajeeltee jechuun namni gartee nama gartee dhufee qabee fuula hidhatee nama qabu kun hundilleen akka hin jirre warri gartee maallaqa dalagu kunilleen akka hin jirre egaa akka dhahu ni goona irrattis ni yaanna irrattis ni dalayna inshaallah asumaanuu gaa daawwattoota hordoftoota keenya egaa nu bira dhaabbaa jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.